ani jireenya keen jiraadhu jireenya kiyyaan jiraadha. Atis jireenya kiyyaan jiraattu kee jiraatta malee. Saahiba kiyya Saidoo irra bilbilee akkana Saidoo saahiba kiyya bultii jaaree fakkaatti bultii jaaree mee oguuta akka dhufnee haflaa wayii godhachuu barbaada akkam jettaa jedheen. Tarkaanfadhu gubbaan gufuu karaa keessaa ittiin dhiisin deemi karaa deemtu itti fufii mala kee waan tokkoof hin himin kaayyoo kee fuula dura namaaf hin himin maal akka hojjetu namaaf hin himin eenyu akka taate namaaf hin himin namnummaan sun eenyummaa kee baruu malee deemi itti fufii maaliif dhaabbatta maaliif duuba deemuuf yaalii goota maaliif namni kee wanti karaa sitti dhufeeta waan ati jabaa taateef waan ati kaayyoo kee bakkaan ga'uu deemtuuf kaayyoo kee sitti raabsisuuf kan ilmi namaa yaadaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya isin jecha dhufnee deemnee jirra. Arra maaliif salaamtaan tarabbiitii salaamtaa isin jedhee ture. Garuu immoo nageenyi fakkeenyaaf anarra jiru nageenyi hin jiru nageenyi wayii tokko hin jiru. Ani yeroo kanatti wantoota deemaa ture. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kanarratti namoonni baay'een natti aara qabdan yookaan ani eenyu akkaan ta'e maal akkaan hojjechaa ture maal akkaan ta'e iccitii takka takkaan gara miidiyaa isinii fiduu deema. Dhiifama nama gara miidiyaa iccitii ofii fidullee osoo hin taane arabni tokko mahimaakisaan akka jedhutti laa takhabbir khuttata mustaqbaliyyaa jedha tokko laa takhabbir ضعفك عن أي شخص لا تكشف خلاص يرون خلاص نمون باسين جدول أوكو عن ضعفك لما فاقوني سدفرت اللي وانا نجد مالي نما جلسات يديمي جد امشي أنت ثامدا سوي اللي تذكر أنا جتشون كيا مالي جتشو بربادة afaan arabaa warri beektan siimii afaan oromootti ni akkuma maaliifi jecha kiyya iccitii kiyya akka baruun barbaanne garuu ammoo har'a beekaaf viidiyoo kana waraaba na agarte malee amaloota kiyya kaniin gara sooshaal miidiyaa dhufee na beekta malee amaloota kiyya kaniin dhugaan lafarratti qabu namaaf qabu kiyya hin beektu waan ta'eef amaloonni kiyya maal faadha dhiiroo amaloonni kiyya kan dhugaa maal faadha amaloota kiyya sanfaa eenyu kan beeku eenyu kan iccitii kiyya san beeku iccitii kiyya yoo dho'isu feelle dho'isee danda'u beektanii namni dhugaa rabbii sanii hoggaan an ofirra irra of kaa'e iccitii kiyya san dho'isuudhaaf yeroo baay'ee lafa'u eenyu mee komentii irra naa kaa'uuta wallaahi wabillaahi watallaahi ani eenyu akkaan ta'e eenyummaa kiyya akkaan ta'e gara hundaanuu gara naa sooshaal miidiyaa gisa dhufe video isin waraabu isin bashananuudhaaf na daawwattanii ani immoo isin bashannansiisuuf anis wantoota baay'ee hojjedhee jira daawwattoota kiyya jechuudha. Wallaahi wantoota baay'ee hojjedhe waa meeqallee namaa hojjedhee wallaahi gaafa wallaabuun qaba hawaasuma kee isinuma gammachiisu jechalle ofillee gammachiisee ofillee raakodhee isinillee gammachiisuudhaaf gaafa namni qallee lama ilma namaati wallaahi beeka Oromoo takka hojii namaa hojjedhu ittiin buune harkaa namoonni na beektan waan ta'eef kanaaf namoonni lafarra na beektan waan ta'eef. Kanaaf biyya Itoophiyaa kana eegan dhufe ji'oota muraasa kaniin keessa deeme waggoota dheeraadhaaf keessa jiraachaa ture. Garuu kanaaf mee waggoota akka nutti baay'isinii waan dhufteef nuuf himi warreen jedhan viidiyoo silaa mata duree xiqqoo kunneen isiniif keenya viidiyoo har'a maal akka hojjechuu deemnu. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya mee har'aan tana maaliif akkaan dhufe maaliif akka wanni ta'e tokkoon isinii hima xiqqoo mee tokkoffaa ani jireenya keen jiraadhu jireenya kiyyaan jiraadha atis jireenya kiyyaan jiraattu kee jiraatta malee maaliif hoggan kana jedhu beeta abbaan kiyya jireenya kiyya naaf hin jiraatu haati tiyya jireenya kiyya naaf hin jiraatu jecha kiyya jireenya kiyya anaa jiraatu garuu immoo haadha tiyya san anaaf deemmatan eessarratti dudda kiyya irratti isin na fidee waan ta'eef lafa kanarra waan na fidee jirtuuf ani immoo yoo isin rakkattee wanni taate ani siitan hammaradhee dudda kaadhee ana kan deemu maaliif anaati isin na dhalche waan ta'eef gaafan dhaladhu sana ammoo isin duddana kaateen an deeme arra ammoo eddoo isin umrii dhabde yookaan umriidhaan guddachaa deemte boodarra garuu ammoo bakka isin silaa dudda na kaatu san ana haadha kiyya dudda kaadhee rakkoo fi bal'oo keessas baachuun dirqama keetii dirqama kiyyas. Tokkoffaa namoonni dhiiraatii fi namoonni tokko tokko maatii keessan intala keessan hoggaa kan ta'e yookaan gurbaa keessan hoggaa fuudhee booda intalti kun siin taatu
intalti tun maarree warri jettan isaa taatee fuudhee waan ta'eef deeggariin atis obboleessa kiyya maaliif maatii kan keetiif sin ta'u garuu immoo tokko jira namni ati yookaan dhiirti dhalaa dubartiinis namoonni dubartiidha gurbaa kanatti maa heerumtaa nuti tujjaara feenaa maal feenaa nama kanaa kana hin barbaannu isin jedhii bultii kee diiguudhaaf yaalii godha maatiin ni jira maatiin dubartii ilma walqee kas godha wallahi ni jira ni jirutti mee hin jiru naan jedhi maatiin intala teessan eega bultii jaarratti bultii diisuufis ni jirta garuu immoo maatii waan akkanaatti hin godhina isin haadholee keenya waan ta'eef maaliif intalti teessuun bultii jaartii akkuma ati ilmaan intala tee dhalti sanitti intala wayii dhaltee gana kanatti teessu waan ta'eef haadha lalanii dara fuudhanii kan jedhan tokko kanas ni jira kanarraayis kun maaliif gaafota namoota baay'eedhaaf ta'udha maaliif miidiyaa wanni yuutuub yookaan miidiyaa gara miidiyaa kana wanni dhufnu wantoota kana kanuu barraa baratan nutis waan hawaasa keenya keessa jiru tokko tokko of eeggannoo godhaa kan isin hin jennu isinirra beeyneeti osoo hin taane wantoota kana isinii kennuun baay'ee nurraa barbaachisa waan ta'eef kana isinii himuu dandeenya. Okay. Kuni waan aadaa ta'e nama keessa keenyatti deemaa jiru kun eegaan biyya dhufes waan hin argine. Okay. Mee maali ati bultuun maali wantoota kan hunda kanaa soiteef kun kan jettan taate. Lammaffaa dhiisaa mee yogguu takka waa'ee sanitti waliin dabara. Ammallee itti dabaluudhaan namoonni wanni jaaketa kana jijjiiradhee uffadheef jaakenni kun garri keessaa burreedha. Garuu gaafan gargaltu keessa isaa adii fi daalacha wayii qaba. Maaliif uffanni tokko uffanni kan kee dura akka itti bitatte uffatte sanirraa gaafa wayii tokko kuma kaatee jijjiiradhu si godha. Maaliif har'a uffata kana jijjiiradhe beektanii? Wallaahi ganamaan akka nama maraatee uffata kana jaaketaa kana jijjiiradhe uffata. Maaliif jijjiirratte kan jettan ni beeka. Okay, garuu har'a guyyaan har'aan tanaa maali beektanii? Waa lama. Tokko ani gaafa fuudhu wayii isinii machitti kiyya wayii gaafa fuudhu intala wayii takka wal dubbisnee turre dhugaa isinii maa gara sooshaal miidiyaa kana waliin dhufne ani yuutuubara na beektan akkuma duraan diraamaa kana dalagaa eegan wanni gara bultii jaaradha jechuudha. Kanaaf Yaasimiin tanni amma fuudhee hara warraa kiyyaa turte amma isiin maal na jecha dhufnee wal dubbisnee boodarra khalaas dhugaadha akkuma nama qoosaa tokkotti walitti hanjamuun ni jira namoonni baay'een walitti taphanne anis itti qoosee walitti taphanne walitti isiin na dubbiste yeroo na dubbistu deebisiitiin sagalee deebise assalaamu alaikum naan jette isinirraa gabaabsa maaliif of dallallee naan jina wooma dhugaa jettu isin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naan jette wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh laayik na goote wajjaasonni maal jette eessarra nutti maal yamanuma keessatti yeroo isin wal dubbisnee wajjaasonni turre khalaas jechoota deeffannee saayiba kiyya sa'idoon arkee jira viidiyoo yaani ijooti kana gaafata nuti wal fuudhuudhaaf jennu san jechoota lamaa sadii irratti ibsee fitiin ture akkaataa ittiin wal naafisii wal barree jiru. Kanaaf achi booda wal barree waliin dhufnee yeroo sanitti iccitiin kiyyaaf akkasii akkan itti fuudhan isinii mudee barra maaliif guyyaan har'a seenaan keenya sun hundi haa dubbatamu jechuu barbaade. Dhimma qabeenya qabaataniif miti kan fuudhan beektanii wallaahi qabeenya qabaataniif miti kan bultii jaaru. Dhugaadha. Gaafa naafisii wal barru boodarra isiin sun obboleettii qabdi yaman san keessa. Har'a dhiifama ayyaantu sirraa illee dubbadha. Dhiifama maaliif ati haadha borraa qabda. Jaartii namaati atilleen garuu ammoo waan kana dubbachuu barbaade xiqqishoo anillee nagaan dogongoree tokko hawaasni kiyyaa nama murteessu waan ta'eef. Kanaaf isiin gaafa san achi keessatti gaafa wal barru maal jennu guyyaa tokko qofa akka tasaa kootu jedhee maaliif namni tokko dhugaa rabbisanii haraamillee tanillee illee arabsan ani garuu waggaa waamee jedhu khalaas nadidde guyyaa duraa tokko nadidde iccitii kana namoonni beekuni jira nadidde kootu jennaan hayyeena dhufa naan jettee gara galgala na geessite isinis yaada jijjiirte anis garuu maaliif isha wadamne namoonni baay'een aksi taate wal faallaa qara wal murtaa ani yeroo bilbilaa fi turusan manarraa hin baane isinis maal ajajaa turte dhufii bar naan jecha akka waan hin anarra deemaa jiru timaatiin anis alaan jira bakka kanaa jira jechanii ture yeroo anis mana keessa taa'aa ture kun iccitii kiyya anaa fi isii qofaaf ta'e waan ta'e isinis ka isiin goote anis keessii godhe beekate anis mana keessa taa'e itti qoosaa ture beessa keessa achiin gabbee makiinaa qaban akka isiin gabbaatti ilaalaa jiru okkee garuu isiin gadi hin baane ture hin didde boodarnaan jettee bari manni arabaan bira hojjedhu gabba'uu na dhorkanii naan jette hoggaa kana maal deebisee fanoo ahaa ellaanuu ati dhugaa warra daldarii jedhe mush jibbansa warra daldarii qabu osoo hin taane useetuma achi keessa namni gaafa biyya yaman san keessatti biyya hunda keessattu namni tokko biyyaan akkana wanni jajjaani shaaxirummaa jechuu takka namaaf kennuu takkaaf maal jedhe ati dhugumaa warra daldarii jedhe yeroo sanitti jechuudha ati dhugumaa warra daldarii jedhee ni tun bilbila irra maaliif niin dhufanaan jettee hin dhufanaan jetteef garuu ani yoo yeroo sanitti ni dhufti jee sammuu xiyya keessumaa hin keenya garuu akkumaan an teessan taate jechuudha maaliif namni tokko qarree waliin muruu jedhan akkana wal goone jechuudha yeroo dura guyyaa lammadaa khalaas hayyee galgala deebi'ee ni aaree achiin kutee na seete garuu na aareen kunne maaliif isiin tu waan akkasii narra cufteef kaayyoo kiyyan kunne jechuudha ammallee deebi'ee guyyaa galgala
dawwaleef hoggana dawwaluuf wallaahi duraan achumaan dhabamtaa silaachiin dhabamte si bulluun kaanii naan jedhe. Okkee maaliifii jedheen ni dubbisnee hojii haasofnee khalaas haati isinitti hin dheeressu ni bilbilee dubbisee maal jedhanii akkas hojii haasofnee maal jennee torbaan kana nuti amma wal baranne kana keessa obboleettiin isii Yamaniirraa gara Suudii deemuudhaaf abbaa warraa isiitii fi urjii waliin ka'an. Urjiin kun bakka hojii isii jirti. Okkee. Bakka hojii jirti na amma na bilbiltee osoo hojii haasaa jiru yeroo kana khalaas nama tokko ni jira namni olii bilbilaa jiran. Haramillee janaa januuni hojii haasofnee yeroo sanii akka nama janaa janu wal dubbisaa ture jechuudha. Walillee janaa jennee yoo isin jedhallee ittillee hin qaanfadhu. Maaliif hojii haasee haadha ilmootii yaadde waan ta'eef janaa jenne waliin haasawaa turre. Janaa jennu Abdurrahmaan Huseenuu Deengaddaa namoota baay'ee tuqishanii sheekka kiyya dhiifamu garuu asillee tuquudhaaf janaa janaan halaalee hoggateetti san dura waan hin hojjedhe waan ta'eef kanaaf kee kanaaf wal qabsiise. Kanaaf boodarra maal naan jette jeen okkee deemuu deema bar Suudii deemuu deema naan jette. Yeroo san Suudii maaltu jira beektanii? Saaruqa darbamee nama fixuu jira magaalaa san keessa gaara san keessatti namni gijol deemee dhuma ara gaara kanatti ol deemtee yoo dhumte yoo rakkoon isin mudate maal jennee walitti khalaas anillee nasiyaa kana dhaameef akkamitti deemtaa jennaan okkee hin deeminii meef ani yeroo sanii fuudhaaf osoo hin taane fakkeenyaaf hin deeminii hoottu maal jedhen hoottu rakkoon qabu nama bira si geessaa jedhen ani fuudhee dubartii takkaa jira achi keessa jaartii saahiba kiyyaatti maqaa isillee miitira dha'uun barbaadu achi si geessaa gaafaniiti immoo wanni ta'e hojiitti deebitaa jedhanii bishaan asirraa deeman obboleettii isiitii fi jaarsi yogguu deeman asitti si deebisaa jedhani. Okkee. Maaliif ana yeroo sanitti akkuma nama tokko wal barree tokkotti hin jedheen yuutuubii faas daleessaa yuutuubii faa hojii daleessaa jechuun ture. Okkee naan jettee boodarra isii kana fuudhee isa geesse mana saahiba kiyyaa geesse. Mana saahiba kiyyaa geessu isinis jaartii qaba. Maaliif kabajaa mana jaartii biyya sanitti dhalaan tokko kana bira dhufte nuti anama akka mataa kiyyatti mana nama jaartii qabuutiin geesse kabajaadha waan ta'eef. Dubartii takka fuutee mana kenkee kan qabdu kan kiraa keessa geessuun dhoorkaadha. Na biratti akka kiyyatti itti ta'u kun. Fuudhee mana saahiba kiyyaa geessiti. Seenaa fuudha kiyyaa siimaa jira dhaga'een gadhumatti. Fuudhee geessee gaanachi geessu saahibni kiyya san maal naan jedha dhaata beetanii? Mucaa gaanachi geessu khalaas namoonni baay'een bilbila irratti wal dalaagaa bilbila ta'u obboleettii isiitii fi namoonni baay'een irratti walaatan bilbili ishee erganii fuudhan yeroo dura makiinaa fuudhee achi deemu san qofaan fuudhee bilbila ishee kan lallaaleetuma deebise yeroo baay'ee icciitti nama bilbila namaa keessa deemuun jaalladhu waan ta'eef deebisee sila dhibeeti san booda bilbila san ilaalte akkanatti bilbila san gara dhumatti oloo godhee maal jedhe booda mana gallee silkii sifiraa jiru mana gallee amma guyyaa san khalaas halkan san toora galgala sa'aatii takkaa gijee geenyu girgiriin dhaabbatte jechuudha. Girgirii micoon baddee barbaacha eegalan jechuu isaan jechuudha. Bakka dalagaa isii hunda dhaqanii dhabanii maal jedhanii khalaas hedduu fiiguu turanii boromtii khalaas galgaluma san waan uumame isin maal dhaggeeffata. Galgaluma san miciyoo tana gadhiisuun qabdu naan jedhan saahibban keessa. Miciyoo tana gadhiisuun qabdu maal jedhana jedhan. Yeroo takka saahibninis bultii siif jaara namni tokko yeroo takka saahibbanis bultii siif jaara. Yeroo immoo akka tokko tattaate jireenya kun yeroo takka wallaahi si ajaa'ibda. Wallaahi wabillaahi watallaahi namoonni Yaman keessa jirtan. Qarshii 750 namni Yemen irraa deemes ni beektan. 750 maallaqa Yemen isa ni jabbeera. Ani maallaqni kiyya kana hojjechaa jiru yoo xiqqaate guyyaa 5 ture dhufu wees. Yeroo kana duratti maallaqa hojjechaa ture kana kaanis biyya dabarse maatii kiyyaaf dabarse waan ta'eef qarshii takkan qabu. Qarshii 750 kumarraa qarshii 750 qaba. Maallaqa san yeroo san gaa maallaqni nan kiishaa qabu si jira beekam. Maaliif boru guyyaa 5 bulee garuu maallaqni naa dhufu ni jira. Guyyaa 5 duratti immoo garuu qarshii 750 kiishaa qaba. Maallaqa baatee fi miti kan footu kan sin jedhu. Galgala usuma teenyu galgala saalamaa yeroo saalamaa gugeenyu khalaas rabshaan dhaabbate namoonni baay'ee namummaan kanummaan an jaaladhu kan saahiba kiyyaan jedhee yaadu haadinatti dhufe gala dhufee maal jedhee akkami fuuta khalaas firoonni firri miyyoodhaa san manuma keessaa nu jira yeroo sanitti namni sunis akka micoo san dhufanii fuudhaniif yaalii godhaa ture yeroo kana maal naan jedhan saahibni kiyya tokko goddanyaan aggalatoomu maqaa isaa asirratti illee dha'uun fedhu maal naan jedhe micoo tanarraa deemni arra khalaas dirqama micoo kee kana micoo kana kaasii godhuu qabna naan jedha. Okkee haala kamiin jedhe biyya san keessa haara lamaa jira obboleeyyan. Dhaqxeetii yoo gartee daftee gara maatiitti bilbiltee maatiin gartee si hayyamsiisuu didan xiqqishoo nikaachi keessa godhatee waraqaatti kan jirta baafatu. San booda namni tokko dhufee fuudhuu hin danda'u jechuudha. Jaartii kan keessaatiin jirti waan ta'eef waraqaatti baafatu jira. Yeroo kana dhaynee nuti waraqaa akka baasnu malee naan jedhanii ijoollee saahiba kiyya sun maallaqas waan nikaatti kan hunda ni kaffalla jedha. Dhaqanii micoo sanatti geessinee waraqaatti baafatu. Maaliif micaan yeroo sanitti micoo masarra koo keessaa baafna kan naan jedhan ijoollee micittu jaruma san qabadheetuma jala deemaa jira malee isii kana fakkeenyaaf ni fuudhayyee kan murteessee miti okkee. Kalas aboo micoo tana fuudhuu qabda mahala anaan jedhan yeroo fuudha osoo hin taane micoo tana fakkeenyaaf akka namni tokko dhufee si biraa fuudhuu dandeenye nikaa waraqaa nikaa muruu qabna okkee ayya walii galtee goone kana bakka san dhaynee waraqaa galgaluma san maallaqa baadheetti murte akkaan itti ta'e saahibban kiyya sun maallaqa isaanii baasanii
nikaa waraqaachisan keessaa muranne waraqaa san muranne dura waraqaa san erga muranne booda nikaa jenna kuma nikatti waraqaa muratte ga'u dirqama nikaa Itoophiyaa bilbiltee gootu sochii keessatti goote jechuudha gulama biyyan keessaa dirqama waraqaa biyyisan keessaa qabaachuu qabdu waraqaa nikaa san baasanne achiin boodarra kalaas tokkuma xiqqoo namni kun oggoo jiru jireenya hojjetti fuufachuu jireenya haaraa tokko eegalta tokko tokkotti dandama'a jireenya hidhaa tokko jireenya mana keessatti dhamuu maal kalaas jireenyi duraan firedamii gaatee kana jiraatu san maatii firdeetii yaadu mana kireeshuu yaadu uffata mana bitachuu maal wantoota garaagaraa kana eegalta jechuudha. Maaliif wantoota kana hoggaa eegalte akkasii jiru haa fakkeenyaaf siimee jira amma fakkeenyaaf wantoota kana jira kana eegalta jechuudha. Kana eegaluu jechuun ati jireenya mataa keetii kan dhuunfaa eegaltee jechuudha. Maaliif mas'uulummaa mataa keetirra jira jechuudha. معك المسؤولية الكاملة عائلية مسؤولية عائلية يعني كل شيء كل حاجة أنت بتسويها أوكي الآن دخلنا هذا داخل أوكي مال تفري ما درو مال تطري أوكي يروس ولد دفنة مال جنة كلاس وبليت إنسان كنوش جرسولي دي من جراني نتيجة خيستي أما فكينيا فيروس أنتي مجرماتي ساني بالبلي إساني ماتي ساني تيم سومتور إسان ندور جرّم قردين برباد شيء دي مجرسون قدرتو بالبلاني أكنا يلا نيكرون كلاس أما إسي يرو كانت على أما نكاح أصلا تاني مش أنا يرو تانتي ولد دفنة ترى جرو مو أكاسي تجارتي جدي أم فكينيا فيادة كيسنجلتي أوكي كنافو فودي بكهوجي الرافود سنة كيسي إسان دي منجرم بكهوجي سنة ديبس كنا جدو كلاس أصلا جاسا جرو بر كلاس بوتي جارتي جرتا سايبه كوشن جدو تنادي بطلنا كلاس كنا جدو أنيس أبتشوي كلاس أسبوع ده لكن جونتون إرجان تكاجرتو نيك هذا جدي فودي مجوتنا يه غمسانين maatii godhachuu qaba kan jedhu itti murteessuu eegalachuu kana yaada keessa galchee kontrol godhee sammuu kiyya keessa oofaa ture achi boodan yeroo baay'ee fattanuu waliin jiraachuu jireenya maal godhu jireenya kaati bu'aa beemee keessa dabraa ture yeroo waliin dhufnuus ni jira gaati mana kireeffachuu dalagachuu yeroo san dhugaa rabbi hojii xiqqaa tokko qaba hojii sanni hojjedha garuu yuutuubii dalagaa kanaa wajjin of dabbara hojii eegalachuu yeroo kana isinis hojii bakka hojii deebitee hojii waa baay'ee jaalatti hojii deebitee yeroo sanatti hojii dalagaa turte jechuudha dalagaatti ugaa dalagarraa amma boodarra hojiirraa baate mana anisa mana argee mana kireessee jedhee maal jedhu isinis hojiirraa baate kana jidduu saayiba kiyya Sa'iidoo irra bilbilee akkana Sa'iidoo saayiba kiyya bultii jaaree fakkaatti bultii jaaree mee ogguu takka dhufnee haflaa wayii godhachuu barbaada akkam jettaa jedheen kaameraan amma dhaabbadhee si waraabaa jiru kana gaafa san isa qofaa qaba namni tokko qaba yamas keessaa dhugaa sinima safaanii fi asin oroo galanii jira waan isa qofa kaameraa qaba saayimni kiyya Sa'iidoo irra bilbilee oggaan akkana jedhu sappoortii na godhe hagalatoomuu maal naan jedhe aboo takkuun qabu ni fuula barbaannaan eega fuutee jiraattee akkaminaan jedhe meekoo ayyee rakkoon qabu koottaa naan jedhe kaanii waliin dhayine intala takka argadhee jedhee intuman dhayine guyyaa duraa waliin dhayine maal jedhu Muktaar Kaamelaa Sa'iidoo namoonni baay'een ni jira yeroo sanitti jadi yeroo sanitti ammoo Sa'ii kun fuutee jirta naan jedhe jedheeni ni biyyarraa akkaminaan jedhe kan hundatti jedhee faalaa Sa'iyyee wajjaa sun na gaafate waan na gaafachuu qabu akkama na gaafate akka abbatti galatoomi isallee asumaan galatoomfachuu barbaada naan jedhe hayyee Sa'iidoo baabaa kiyya galatoomi jedheeni achitti mee kuta ka mabruuk naan jedhaa gara yuutuubii maxxansi naan jedheen hayyee naan jedhee yaadota qopheessee yaada san yeroo san isaan nurraa jechuu maaliif difreetii fi wanni qabachuu kiyya si galee yaada konneenti ta'e isaatu yaada konneenti godhuu danda'a kanaaf itti mee gisan jedhu haa galatoomu sappoortii na godhee qottaayee jedhee kaameraa nu kaa'ee viidiyoo barbaachisaa ta'e konjiraajuleeshin Nabiil fuudhee jira maal kan jedhu kaameraa fi jeddii kan hundaa'uun agartan viidiyoo siyyoo akka yaadatan ta'e footoolee isaanii asirra si kaa'uu danda'a gaafa gisee viidiyoo kanarratti haa galatoomanii gaafa san sappoortii na godhanii baga rabbi si gammachiis maal naan jechuu turanii saayiba kiyya namoota baay'ee jira jechuudha achi keessa kan inni fuudha kiyyarna hojjirmaata akka Qibsaa Jamaal Sheekaa kaka nama reefu maqaan dha'u jechuun isaa lammaffaratti namoota akka Gaaddisaa Ahmadiin saayiba kiyyaa biyya jira amma isa faadha warra fuudha kiyyarna hojjirmaate namoonni yeroo san sappoortii fuudha kiyyarna na godhe isaan faadha. Okay maaliif dhiiroo irra kun hundi kan ta'e maaliif kan hundaase dhiiroo beektanii okay na kan hundarra sappoortii na godhan kana ture isaanis yeroo sanitti ijoolleen isaanii buqqaanii namoonni biyya san keessatti akka tokko qota waan san dhiisan malee dadarii fi carcar maal baddeessaa maal jennee jira ijoollee baddeessaa isaanis wal guurratanii ijoolleen dadartuun wal guurratanii intala san fuuna jedhanii anaa mana Sa'iidoo jiru mana kiyyatti illee nu dhufanii tura yeroo san intala tana fuudhuudhaaf yeroo waan wanni ta'e jiru asmiin fuudhuudhaaf yeroo kana jidduu kana hundaaf furgan kan illee ani silkii ofirraa cufee waa hojjechaa ture mana Sa'iidooti yeroo kana timee Sa'iidoo bara kana nama nu barbaadaa jiran ijoollee isaaniitu maallaqa irraa qabna jedhanii urjii waliin nu barbaadaa jiran jedhan illaanuu akkasii kan jedhu illaanuu hayi
akkamitti okay mee ayyee deem waliin dha'inee ilaalanaan jedhe makiinaa isaa halkanidhaa sa'a jaatti kaafannee naaf Sa'idoo fi si'ii makiinaa irraa kaafannee gaa jennee itti dalagnee hoggaan nuti dha'inu gara nu yaa'anii jiranii nu durattu yaa'an jechuudha. Namoonni baay'eenis haa galatoomanii ana bultuu miyyachuu dhageenyaan isaanii horii hafuudhan jechuudha. Machaaraa barbaade dhufanii bultuu moggoo jedhan argannaa hin deebanii. Maaliif isaanuma mana dhufe sanu saayiba kiyya. Nama guyyaa wajji oolee biraa deemeetu galgala na barbaade dhufe waan ta'eef isaan sun saayiba jechuudha. Waan akka isin haadhisnu namoonni baay'een nama wal danda'a. Ijoollee sun hoggaa na bira dhuftu barisa barbaadaa turre jiran rifatanii utuu badachaa nama kana akkamii barbaadna jedhan. Maaliif nama waan saayiba hojii nyaachaa jiru waan ta'eef waan na beekan. Okay? Sani ijoollee sun duba deebi. Okay, san booda maal ta'eera? Duba deebiin jireenya san keessa waliin itti fufnee waliin waa hedduu keessa waliin socho'u jechuudha. Okay? Jireenya bal'aa tokko jireenya tokko keessa waliin turre. Okay. Rakkoon gaa yeroo bultii ijaarte rakkoo adda addaa si dhufa. Mee fuuldura viidiyoon biyya daqiiqaa meeqa ta'e daqiiqaa 19 ileerrate waan ta'eef viidiyoo kun jalaa bu'a. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya sagantaa kun baay'ee dheerate viidiyoon kun hedduu dheerate maaliif akka malee wanni akkasii seenaaleen kiyya baay'eedha. Kanaafuu mee viidiyoo itti aanu irratti seenaa kan itti isin dabala viidiyoo itti aanu irratti isin dabala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee baay'ee.